dubartii jireenyi biyyaan baame akka yoomitti biyyi kun yoomuma sin waamti yoomitti yeroon taa'ee yaadu na dibdi dubbittiin hundi nama keenya godaantonni marti akkan garii argee gariis dhagayetti qaamaan malee yaanni keessan biyya jirti abdiin irra keessan marti garii argine garii oteeffanne Rabbii gargaarsa kee kadhanne. Yaa ummata keenya kanneen na dhageessan kanneen addunyaarra facaatanii teessan qaamaan malee yaanni keessan biyya keessan gadi ifuun yaafataa teessan amma gayyoomitti kan biyyaan baateessan kan taa'ee yaaduti tokko yaanni keessan qaamaan achi jirtan yaadaan biyya keessa gaaf tokko ni galaa jetti qalbiin keessan. Abdii kanaan arragee turre silaa biyya kan badhaate nuttuma waamamu qophaan keenya taate duydi biyya keenya yoom takkaa nu baatte hambatu foonis jire irratti nyaate ummata keenya kan gabrummaan dhamaafte biyya sarraa bahuun dirqamatti taate hojjetaa biyyaan baay'ee ta'e xiqqaate qawmiin warra diyaaraajii nutti baafte. Mirga sitti lamne achitti nuuf laatte shiraan biyyarraa nu baafte waan jarra hojjetan garii qoranne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Rabbii keenya si beeka waan nu rakkanne dhibdee keenya gamtaa dhuunfaan sitti himanne. Namni sitti rakkate waa miidhame namne walitti nu